bilisummaa Oromoo zoon lixaa miseensota waraanaa keessaa ogeessota fayyaa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaatti loltoota isaa keessaa miseensota ga'umsa qaamaa fi sammuun ciccimootaan filachuun leenjii ogummaa fayyaa bal'inaan kennaa ture milkiin xumursiisee eebbisiisuu beeksiseera. Akka hooggansi zoonichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf ibsetti leenjichi yeroo dheeraaf qindoominaan geggeeffame. Barsiisota muuxannoo qabaniin deeggarame qulqullinaa fi sirna olaanaan xumurameera. Leenjifamtoonni kunneen beekumsa gargaarsa duraa yookaan first aid yaala yeroo ariifachiisaa akkasumas to'annoo miidhaa yeroo rakkoon uumamuu fudhatamu irratti dandeettii gahaa horataniiru jedheera. Akka hooggansi damee fayyaa zoonichaa ibsetti yeroo rakkoo tasaa fi miidhaa diree irratti uumamu gargaarsi ariifachiisaan lubbuu hedduu baraaruu danda'a. Kanaaf beekumsi sirriin miidhaan salphaa gara cimaatti akka hin ceene ittisa. Loltoonni ogummaa fayyaa qaban of eeggannoo fi wal gargaarsa cimaa horatu. Kunis jabina waliigalaa cimsuu fi hawaasaaf tajaajila. Ogeessonni kunneen yeroo barbaachisummaa naannoo isaanii keessattis gargaarsa kennuu danda'u. Kunis hariiroo uummataa fi walamantaa cimsa jechuunis ibsaniiru. Leenjifamtoonni eebbifamanis murna gabroonfataa PP fi haala rakkisaa kam keessatti iyyuu osoo hin jilbeenfatin dirqama isaanii dachaan ba'uuf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Kutannoo naamusaa fi ogummaa isaanii uummataaf oolchuun akka hojjetan waadaa seenaniiru. Xumura irratti hooggansi zoonii lixaa hojii ijaarsa dandeettii kana itti fufinsa cimsuuf karoora qabaachuu himuun humni beekumsa fayyaa qabu qabsoo keessatti shoora murteessaa akka qabu hubachiiseera. Aanaa Qilxukaarraatti namni nagaan tokko loltoota maafiyaa bilisiginnaan ajjeefamuun ibsame. Jaalebuu dhugaa dabalata qabdi. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa ganda Talaamsoo Dambii keessatti gurraandhala 22/2026 maanguddoo abbaa ijoollee 6 tokko rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaanii odeeffannoon naannoo irraa dhaga'ameera. Akka jiraattonni naannichaa himanitti namni ajjeefame obbo Geetaachoo Wasanaa kan jedhamu yoo ta'u jaarsa araaraa fi nama hawaasa biratti kabaja guddaa qabu ture. Jiraattonni naannichaa akka ibsanitti namni kun siyaasa irraa bilisa kan ta'e nageenyaa fi waliigaltee hawaasaa keessatti shoora olaanaa qabu ture. Akka odeeffannoon jedhutti yakka tokko malee rasaasaan rukutamuun lubbuu isaa dhabuun hawaasa keessatti gaddaa fi rifaatuu guddaa uumeera. Maatii fi hawaasni bal'aan gocha kana balaaleffatanii haqni akka argamu gaafachaa jiru. Taateen kun yeroo ammaa haala nageenyaa gandichaa keessatti jiru irratti yaaddoo guddaa uumeera. Jiraattonni naannichaa sodaa fi jeequmsa keessa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Guutuu Giddaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa jiraattota hidhaatti darbachuu fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu itti fufan. Dabalata isaaf Jaalzabaaban Waggaarii. Godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda gaarii iddoo addaa Makkoo jedhamu keessaa jaleewwan bilisiginnaa guraandhala 18/2026 nama maqaan isaa Caalaa Kabbadaa jedhamu badii seeraa tokko malee ukkaamsuun hidhanii iraarsaa jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti Caalaan nama nagaa siyaasa kamirraa walaba ta'uu himuun lukkeeleen bilisiginnaa garuu sababa sobaa ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansanii hidhuu dubbatu. Kana malees godinuma kana bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 3 bakka addaa Waachaa jedhamu keessaa guraandhala 4/2026 gara jabeeyyiin waraana bilisiginnaa kunneen dargaggoo maqaan isaa Kennaa Waaggaarii jedhamu mana maatii isaa dhaqanii ukkaamsuun torbanoota 2 oliif bakka buuteen isaa dhabamee erga tureen booda guraandhala 22 maatiin isaa osoo barbaadanii magaalichuma waajjira poolisii ganda Duwwaa 5 keessatti arganii jiraachuu maddeen itti dabaluudhaan Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Dargaggoon kun hidhaa fi dararaa badii tokko malee irratti raawwatameen bifti namummaa isaa jalqabaa jijjiiramuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuun dabalataan ifoomeera. Aanaa Orroo Bulluq keessatti ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota jumlaan hidhaatti guuruu fi maqaa leenjii waraanaatiin hawaasa nagaa funaanaa jiraachuun himame. Utuu gabaasa kanaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Habbillee Igguu keessatti jaleewwan bilisiginnaa guraandhala 20/2026 dargaggoota maqaan isaanii Katamaa Bashaa, Shibbiruu Garbaa, Mulaatuu Wagii fi Taakalaa Giddumaa jedhaman badii seeraa tokko malee ukkaamsuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru.
dargaggoonni kunneen badii seeraa tokkollee dalaganii kan hin jirree fi siyaasa kam keessattis qooda fudhatanii kan hin beekne yoo ta'u jaleewwan biltsiginnaa garuu sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkuun hidhanii jiraachuu eeranii jiru. Kana malees milishaa leenjitu jechuun aanicha guutummaa keessaa abbootii warraa umuriin deeman dirqiin qabanii magaalaa Saqalaatti dararaa jiru. Keessumattuu namoota qaroo dhabeeyyii fi fayyaa hin qabne irraa qarshii 50,000 hanga 60,000tti fudhachuun gadi lakkisaa jiraachuu fi kanneen qarshii kana kaffaluu hin dandeenye ammoo mooraa waraanaa magaalaa Saqalaa keessatti gidiraa hamaa argaa kan jiran ta'uu maddeen itti Afgaanistaan aleellaa daangaa qaxxaamuraa Paakistaan raawwatteef deebii kennuuf dhaadatte. Lamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Mootummaan Taalibaan Afgaanistaan aleellaa qilleensa daangaa qaxxaamuraa daangaa baha biyyattii irratti wal duraa duubaan Paakistaan raawwatteef deebii akka kennu ibsuun waldhabdee ollaa bara darbee haaromseera. Halkan dheengaddaa bulchiinsa Nangarhaarii fi Paaktikaa keessatti lammii keenya siviilii irratti boombii darbachuun dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoota kurnaan hedduu wareegamanii fi madaan jechuun dubbii himan mootummaa Afgaanistaan Zabiiwullaa Mujaahid dilbata darbeettaa irratti maxxansaniin dubbataniiru. Yeroo barbaachisaa ta'etti tarkaanfii kanaaf deebii barbaachisaa fi madaalawaa ta'e hin kennama jedha ibsi ministeera ittisa Afgaanistaan Mujaahid irratti maxxanse. Haleellaan kaambii 7 irratti raawwatame hidhattoota 80 ol ajjeeseera jedhameera. Akka namoonni nageenya Paakistaan eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen miidiyaa waliin dubbachuuf hayyama hin qabne jedhanitti. Erga Islaamabaaditti Taalibaan gareewwan hidhattoota Paakistaan keessatti haleela raawwachuuf karoorfatan keessummeessuu isaanii himatte as waldhabdeen guddaan ture himannaa kana Kaabul haalteetti. Biyyoonni ollaa bara darbee onkoloolessa keessaa haleellaa daangaa qaxxaamuraa loltoota hedduu galaafate dhaabuuf yeroo lama wal ga'anii turanillee waliigaltee waraana Qaatarii fi Turkii giddu galeessa godhate dheeressuu hin dandeenye. Kanaan dura Paakistaan kaambii hidhattootaa fi bakka dhokataa daangaa Afgaanistaan irratti hojii basasaa irratti hundaa geggeessuu ishee ibsiteetti. Haleellaan kun hidhattoota Taalibaan Paakistaanii fi ISIS kanneen dhorkaman irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u Paakistaan haleellaa of ajjechaa dhiyeenya kana raawwatameef komatteetti. Ministeerri dhimma alaa Afgaanistaan haleellaa kanaaf deebii akka kennaniif Kaabul keessatti ambaasadara Paakistaan waamuu isaa barreeffamni irratti ba'e ni mul'isa. Guutoo giddaa keessatti jaleewwan bilxiginnaa jiraattota jumulaan hidhuu fi dirqamaan milishummaa leenjisuu itti fufan. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa bakka addaa Korommii jedhamutti guraandhala 2026 waraanni bilxiginnaa dargaggoota maqaan isaanii Malkaamuu Geetuun, Caalaa Faqqadaa, Wandimuu Tasfaa fi Biraanuu Amsaaluu jedhaman badii seeraa tokko malee ukkaamsuun magaalaa Naqamtee waajjira poolisii ganda Duwwaa 5tti hidhanii raarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen siyaasa kamirraa walaba ta'uu eeruun ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti maxxansanii dubbatu. Kana malees ganduma jireenyaa bakka addaa immoo jedhamu keessaa guyyaama sana sirna dableeyyii waraana faashitii PP kunneen jiraattota hojii dilee isaanii irraa jumlaan ukkaamsuun aanichuma ganda gaarii jedhamu geessuun dirqamaan milishummaa leenjisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Namoota humnaan qabamanii gara mooraa leenjiitti geeffaman keessaa kan maqaan isaanii Nugeen, Shumaa Baqqalaa, Taarikuu Tamasgeen, Wandimuu Tamasgeenii fi Dassaalee Darajjee ta'uun ibsameera. Aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti lukkeeleen bilxiginnaa hawaasa saamuu ammeessan jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa gandoota akka Gibee Boosoo, Meexxii Abbayyii, Ushaanee Qoocee, Dabboo Gibee fi kanneen biroo hedduu keessatti shiftoonni murna bilisiginnaa guraandhala 2026 irraa eegalanii maqaa deeggarsa filannoo jedhuun nama tokkorraa qarshii 1,000 hanga 5,000tti dirqamaan guuraa jiraachuu jiraattonni dubbisne tokko har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kaffaltii kanas nagahee seeraa tokko malee milishoonni PP mana jiraattotaa irra deemanii afaan qawween doorsisanii saamaa kan jiran ta'uu jiraattonni itti dabaluun eeraniiru. Ergamtoonni murna nama nyaataa bilisiginnaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf jecha uummata Oromoo irratti duula saamichaa geggeessuu ammeessanii jiru. Gareen faashistii PP garee hoogganaa biiroo milishaa naannoo Oromiyaa obbo Abarraa Buunnoon milishoonni maallaqa namarraa hin fuudhan jedhus magaalotaa fi baadiyyaalee Oromiyaa to'annoo PP jala jiran keessatti milishoonni afaan qawween saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Dirreen Cinnii keessatti waraanni bilxiginnaa manneen jiraattotaa gubuun himame.
Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina lixa shaggar aanaa dirree Hincinnii ganda Arfinjoo Daagaa Gooxii Laaftoo jedhamu keessatti guraandhala 22/2026 sirna dhableeyyiin waraana maafiyaa Abiyyi Ahimad obbo Tulluu Baa'isaa fi aadde Xichee Taaddasaa namoota jedhaman jala manneen jireenyaa isaaniitti ibidda shiduun qabeenya hunda waliin barbadeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gandichuma Gooxii Mi'aa jedhamu keessaas guyyuma kana haadha hiyyeessaa maqaan ishee aadde Geexee Shukkut jedhamtu jalaas mana jireenyaa ishee ibiddaan gubanii barbadeessuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen harka qalleeyyii jireenya gadadoo jiraatanii fi hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'an sababa sobaa deeggartoota wobooti jechuun gochi dabaan kun irratti raawwatamuun maatiin isaanii bakka jiraatan dhabanii bittinnaa'uu dubbatu. Aanaa Abbee Dongorootti finxaaleeyyiin Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo saamuu cimsanii itti fufan. Jaalamasiis kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo ganda Loomichaa iddoo addaa Tulluu Gaanaa jedhamutti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jechuun of waaman gaafa guraandhala 19/2026 qonnaan bultoota Oromoo maqaan isaanii obbo Aliyyi Seedii jalaa qarshii 50,000, obbo Usmaan Abdallaa jalaa boqqolloo kuntaala hedduu, obbo Ahmadiin Abiraam jalaa boqqolloo kuntaala danuu ta'uu saamanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Sababa midhaan guyyaa guyyaan gama hidhattoota faannoo fi shira murna garboomfataa Phiphiin qabeenyaa fi lubbuu isaanii irra ga'uun hawaasni Oromoo akka itti ba'anii galan dhabuun yaaddoo hamaaf saaxilamanii rakkataa jiraachuun baramee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa gargaarsa murna bilchiginaa godina Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee hedduu qabachuun jibba ilmaan Oromoof qaban mul'isuuf gara jabina nama sururuun qe'ee fi qabeenya irra buqqisuun saamuun bakka buutee dhabamsiisuun ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuun hiraarsa ulfaataa raawwatan hammeessanii jiraachuun ni beekama. Gareen Kurdootaa Iraan mootummaa Iraan kuffisuuf kaayyeeffatan gamtaa uumuun isaanii barame. Jaalborrii addunyaa waan qindeeffate qaba. Gareen mormitoota Kurdootaa Iraan hedduun kanneen naannoo Kurdistaan Iraaq keessa jiraatan gamtaan siyaasaa aaraa sirna bulchiinsa Iraan kuffisuu fi hiree murteeffannaa Kurdootaa tarkaanfachiisuuf kaayyeeffate ijaaruu isaanii beeksisanii jiru. Ibsa waloo darbata darbee kennaniin dhaabbileen 5 Kurdistaan Iraaq keessatti gamtaan humnoota siyaasaa hundeeffame labsuun tarkaanfiin kun dhiibbaa siyaasaa Kurdootaa cimsuuf kan barbaadu ta'uu fi rakkoo seera qabeessummaa gadi fagoo Rippaabilika Islaamaa mudate jedhanii ibsan gidduutti ibsan. Gamtaan kun gareewwan biroo buufataalee kaaba Iraaq irra socho'an keessaa paartii bilisummaa Kurdistaan, paartii dimokiraatawaa Kurdistaan Iraanii fi paartii jireenyaa bilisa Kurdistaan of keessatti qabata. Gareen kunneen kaayyoon isaanii inni jalqabaa qabsoo Rippaabilika Islaamaa Iraan kuffisuu fi mirga hiree murteeffannaa uummata Kurdotaa mirkaneessuudha jedhan. Akkasumas mormii farra mootummaa Iraan keessatti gaggeeffamuuf deeggarsa kan ibsan yoo ta'u, dhaabbilee siyaasaa fi sochiiwwan hawaasaa siivikii guutuu biyyattii gidduuttis qindoominni bal'aan akka jiraatu gaafataniiru jechuun Middle East Monitoring gabaaseera.